Aye jirtu. Jir. Sagaleen kee dhageema. Ya. Qabxee xiyya takka amma simbaan tuqee ture. Qabxeen inni tuqe suni heddurraan haasa'u. Namni keenya ayidiloojii siyaasaa warra paartii hin deeggaru namummaa parsinaalii fa'aa ilaalee deeggaraa jee. Kanammoo wallaalaan nama godha. Uummanni keenya irratti wallaala. Uummata wallaalaa dila kana parasantaan xiqqaan hangi biratti kuni akka kubbatti itti taphachuu fedhanii jechuudha. Uummata hiyyeessaa immaddiyuu ija manatee immaddiyuun harkiin kana jecha mataa qollofanii bireen wash godhanii waan adda addaatti haasawanii jechuudha. Polotikaa adda addaa kan isaan bayyanatanii ilaaluu hin dandeenye gamaa gamanatti haasanii uummata burjaajeessaniiti kun faarsee bulabbee kun faarfamee bulabbee jechuudha. Kun arrabsee bulabbee lamaan kanatti adda ba'ee kana akkatti ilaallu bifa tasgabbiitiin ilaalamu qaba. Akka gurbaan jee namni deeggaruu qabu yaada ayidiloojii siyaasaati. Yoo ayidilooliin abiyyi tuni Itoophiyaaf kabaasu taate wal bira qabdee laaltee deeggaruu dandeessa. Yoo ammoo ayidilooliin Jowaar Mohaammed tuni ta Itoophiyaaf taatu taates wal bira qabdee deeggarta. Saniifuu ammaan tana ayidilooliin Jowaar Mohaammadii fi abiyyi gidduu jirtu hedduu adda fagoo. Amma Abiy Ahmed ani deeggaraa paartii akka illee miti uummata hawaasaa. Abiy Ahmed torban kanatti Itoophiyaa for the first time jijjiiree jira. Yaada mo'ataadhaan jechuudha. Osuma namni gamaa gamana hokkutatee isa wanta godhuu jechuudha. Istaayila karaa adda addaatiin jechuudha. Jijjiiree arginee jira. Riyaaliitiidha kuni waan kaadamuu qabuu miti. Akkuma aduutti waan mul'ataati. Tagamaa Jowaariyyoon deebi'e. Namni yeroo jalqabaatiif jechuudha. For the first time amata 550 namni aktivistoota Oromoo keessaa aktivistii fi qabsaawaa hidhatee lolu keessaa namni yeroo jalqabaatiif diina deeggaree diina uummata badaa nuti hin jaalanne deeggaree uummata dhiiga nu dhuge deeggaree Jowaar Mohaammed. Ayidiloojii isaa tana niin falmaa jechuudha bakka tanatti Jowaar Mohaammed. Isa osoo hin taane jechuudha parsonaali isaa osoo hin taane yaanni isaa bakka tanatti yeroo jalqabaatiif inni qoftiin akkamitti diinatti hidhachuu danda'eedhaan kana dhibu. Uummata sameen jiru kana hundi isaaniitu diina keenya. Hundi isaanii samee warra jiru sadeenuu jechuudha. Guddoo irraa eegalee talamaan xixiqqoo Itoophiyaa keessa jirtu irraa eegalee. Uummata kanatti namni hidhatee yaadni isaan kanaanuu furayee uummata keenya bal'aa miliyoona 60 qabsoodhaaf kakaasee mootummaa biyya paartii tana bakka bu'ee biyya bulchu kanarratti kakaasee gartee akka uummanni ayidiloojii takkaa qeebalee hin beekne takkaa yaadee hin beekne dirqiin namarra fe'uuf Jowaar yaaluun isaa kuni inni hagam takka akka uummata kana tuffatee fi hagam takka uummata wallaalaa kanatti haga taphatu jiruun argaa jechuudha. Jowaar uumaa walitti hin qabnu obboleessa kiyyaa nama yeroo jalqabaatiif qabsoo Oromollee milkeessee osoo hin lubbuun jiru jechuudha. Jenereeshina kana keessatti warri duraa qabsaawaa turanii wal dhaalaa dhuftee Jowaar sababa itti ta'e aktivistoonni hedduun irratti hirmaatanii yaa mataa ta'e milkeessee nu dura deeme fiinxa baasee bilisoomnee jirra. Namni bilisummaan beekne bilisummaan ani nama beekuu dhugaa biran taa'e kan beekne bira taa'ee mugaa ifaan barbaadadha bilisummaa jee Jawaarumaa isuma namni biyya tanaa bahee amma booda mootummaa kanarra qabsaa'ee hattuudhaas hajee isuma viidiyoon jira wanni hundinuu. Ammoo amma boodarra ifii deemee gaafa waan nuti takkaa yaannee hin beekne amma 550 asitti uummata sadeen isiniin jee hakaabaa kana deeggaree hono Oromoo keessa akka namachi beetti warri inni wajjin haasa'u warri inni wajjin waa'ee nagaa haasa'u ummata biraati. Ummata nuumi yoomiyyuu qaamatti walii galuu hin dandeenye jechuudha. Sanii wajjin haasaa akkamiin nageenyi dhufaadhaan. Tanaafin ayidiloojii isaa mormaa waan biraa takkallee wanni isa mormuun qabu waa hedduu dalagee ummata kanaaf galata guddaa qaba. Garuu bakka takkitti tana akka inni fudhatee ummata seenee wajjin firendoota saayiboota godhatee yaadaan wal fudhatanii wajjin haasa'an kanatti eenyufaa itti afeeree Oromootam amansiisee inninis akkasitti fudhachiisuu danda'a. Fakkeenyaaf aktivistootuma Oromoo wajji qabsaa ture keessaa mee eenyufaadha achi geessee yaada kana fudhachiisee amansiisee ummata kana yaada fudhachiisanii akkamitti gaddeebi'anii ummata Oromoo miliyoona 550 kana fudhachiisanii qabsoo jijjiiran. Amma jameetiin Jawaaris jarjaree ijoolletti hime laala subbatti. Bakka sana balleessa jiru. Ijoolletti hime amma ijoolleen kalee aboonaa sabiitiin deebi'u deemaati nuyi asachoonnetti addeebina chaandeedha innaan. Hai wooti waraataadhaati jarjartee maa deemtaa maali? Hai bar Jawaaritu aangoo qabachuudhaan deema abii deemuuf deema. Amma dhaynee maqaa fi mirisuudhaan jenna. Awo maaltu isin jee waan kana Jawaaritu afaan isaatiin nun jee.
Ani waan tintalee aga malaale keessa Jawaar eenyu Abiyyi eenyu caffeexiya ani Jawaarii fi Abiyyi waa'ee diktaatarummaa irratti isaan lamaan gargar baasee hin beeku. I think inumaa Jawaar yoo carraa harkate irra ni hammaataa kajuu yaada. Irrama. Immoo inni waan inni Oromoodhaaf rahmata qabu tabiraanii qaba. Abiyyi fi inni nama garagaraati. Abiyyi nama mooraa diinaa keessa jiraate namni kun ammoo nama haga xiqqollee taatu mooraa qabsoo keessa deemee qabsaataa wajjin deemee mi'aa irra qabaa dhugaa irra qabaa kanallee amana. Amma dubbiin jirtu nuti jarri lachuutu Oromoodha. Isin warri Abiyyi faarsitanillee suuta nurraa deemaa jira keenya. Warri Jawaar faarsitanillee suuta nurraa deemaa. Dantaa teenya qofa nuutissa. Yoo dantaa teenya nuutissine waan gartee gabbaatanii Jawaar arrabsaa waltanii biyyu. Caffeen ammoo Jawaar arrabsuu dhiisuudha qaba. Maaliif jennaan Jawaar boru ganamallee dogongora amma irra jiru kanarraa sirraa'ee uummata Oromootiif faayidaa fiduu danda'a. Ani caffee sin beekan nama amantii qabu nama dhugummatti illee amanu yoo Jawaar waan irraa barbaaddu fi yaada. Ambisaa Soolee salaam alaikum. Alaikum salaam murata. Yaa boo baga jiraate lakkii caffeera ammis takka Jawaar hin arrabsine buleessa kiyya caffeera ammis yaada isaa dura dhaabbate malee nama arrabsu jechuun dhuunfaadhaan attaak nama godhu. Obsi murata waa caffee natti himini waa caffee kana caffee waliinis. Barsitti nimne yaada isaa dura dhaabbate waan inni lafa kaayee bal'inaan lafa kaayee ibse malee feesbuuk irrattis garreemi. Sani kaniin malee waan biraatii miti itti fitadhu yaada kee fitadhu ayya. Laal kiliir godheetiti Jawaar nutti kijibee je. Laal Jawaari bilisoomne nuun jechuun duratti nuutu Jawaaritti bilisoomne jeettiime odoo inni gaafa duraa hin bilisoomne iyyuu nuutu tiime. Waan nutti himne deemee Jawaar nutti hime dhugaa taatillee. Jawaar amma akka nuti bilisoomne Oromoo biyya bulchuu jira an Jawaar mataa kiyyaa itti bilbileetiin aboo Jawaar suuta jedhimee haala jiru kana keessa suutuma deemii suutuma walaali jeeni jira. Waan inni isinii dhaamu ammoo Jawaar bilisummaa tana arra kalee isaan nutti hime isaan nu harkaa fuudhettanii dogongortan miti. Jawaar nama siyaasaati bakka adda addaatti mul'ataa dubbii adda addaatu afaan isaa baha maleekaa miti ilma namaati garuu wanni isin dagachuu hin qabne Jawaar qooda Oromoo biraa guddaadha qaba. Qabsoo Oromoodhaa tambara shantama deemni nama mol seena kana mutu godhe. Akram suuraa sallaa. Obsee mutu godhadhu. Abiyyi eenyu maqaan isaa Jawaar waan amma gadi bahee dubbatu kana akkaataa namni itti waa'ee Jawaar irraa dubbatu kuni sirrii miti. Namni kuni qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaadha laatee kabajni isaan ni mala gorfachuun qeequun mirga arrabsuu fi xiqqeessuun ammoo xiqqooffafaa Abiyyi illee akkasitti xiqqeessinaa. Mee namuma maqaa Oromoo himatu xiqqeessuurraa of qusadha. Faayidaan teenya bakka kana keessatti Oromummaa Oromiyaa. Abdi waan takka waan namni godhe jechuun arraabate kadhu. Awwan bacaa jiru waan Jawaar kalee jechaa turee fi ariitti jiruun wal midii qabaadaa jira. Jecha arrabaa jechuun parsanaalii gartee isa dhufee akka madoo sanitti isa arrabsee haadha isaa arrabsee abbaa isaa arrabsee waan deebisu parsanal jedhamti. Ammoo yaada inni kadee kennachaadhaa ture uummata yaadachiisee waan irra godhaa jiru himuun kun siyaasuma akkamitti bakka sirreeffadhu. Bakka kanan sii qajeelcha hin dagatin Kamaal Tuquun Arsii Tuquu akka taate beektaa dur. Akkamitti taate? Yeroo dur gaafa shanee keessa teenyee Kamaal Tuynu yeroo Kamaal Tuynu namni Kamaal jaalatu marti arsoomaaf itti duulee nuun jechaan turre fakkeenya si kanaa dhaggeeffatu. Duuba dubbisu sirriidha? Dhaabgaa tasirrii miti sirrii dhabuu itti dhufna booda itti dhufna. Jechi kun ture mon ture. Kamaaluma yoo tuyte Arsii tuyte hin jaamu. Ammallee ideoloojiin akkasii Jawaar Tuquun arsooma yoo siin jaan irraa of eeggachuun dirqama keeti jechuudha. Duuba akkamitti danda'a? Isa riyaalitiin jiru kana. Tanaaf ilaali hawaasni nama isaatiif qaroo isaatiif dahoodha. Namni kuni qaroon ganda isaa kana keessaa dhufe naafisi qofaatu rakisha malee qaroon ganda biraa hundinuu ganda isaa keessatti dahannoodha qaba. Abdii keenya bal Jawaar takkaa qaama guutuun Arsiis hin taane ilaal. Meetti dhiisi gabaabura tanaa sun dagatiin maalummaa Jawaar natti yoo barbaade anaaf Jawaar ijoollee gandaati ni beektaa. Hin carraaqin waa'ee isaanitti himu waa'ee inni Arsiidha Arsii miti ganda kana ganda sanii natti himin dhimma Jawaar sirriitti beekna naaf cafalleen keessa ijoollee gandaatillee afooshaa daaroo labuu waliin qabna ammas kiliir. Ati si baafna akkasitti. Cafeni beektaa mire? Dua. Naaf inni afooshaa daaroo labuu waliin qabna. So
kana tidisi kana natti mu fincarraqin gosa isaati tirrakatiin bakka feeretu adalatu amma nuti dubbiin jechaa jirru namoonni Jawahar yoo tuqame mufatu irra laalulle namarran jiraatu sababa namoota kanaatiif ammoo wanni eeggatanii dubbatan barbaachisummaa qabdiidha. Hawaasni kuni hawaasa bal'aa rakkoo yoo keessa seente bahuun isaa laaftuutii miti. Kanaaf jettee waa qosatte jechuudha. Amma Jawahar wanni ati beekuu qabdu deeggarsi isaa hagam takkaa laaltee waraanuu qabda. Yoo deeggarsi isaa haga inni qabu hin beekne ustee waraante walitti bu'iinsa hawaasaatu dhufaa jechuudha. Isa kana eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Jawahar kijibaan itti amananii dhugaan itti amananii waan fedhe itti amananii hordoftoota qaba. Hordoftoota isaatiifis isa kabajuun dirqama jechuudha. Kun addunyaa gubbaa waan jiru. Amma fakkeenyaaf uummanni Iraan kun maaliif kabajaa fitu godhe? Humna isaatiin, deeggarsa isaatiin, ganda isaatiin, uummata isaatiin. So Jawahar namoota isaaf lubbuu kennu erga qabaate ati lubbuu baasuuf carraaquun qabdu qusachuudha qabdaadha mu dubbiin jirtu. Maaliif egaa keessattuu isin warri mootummaa deeggartan individuaalota warra paartiitti gabbaatanii akka duuluun sodummaa keessan agarsiisaa, dadhabina keessan agarsiisaa, gurmaa'uu dhabuu keessan agarsiisaa. Isin mootummaadha. Mootummaa ana Abdii Ahmadiif akkamiin rakkattan? Anaa fi Lidatu Ayyaalootiif Jawahariif akkamiin rakkattan? Rakkattanii ammoo suuta jaa deeggartoota qabnaa deeggartoota kan nu jalatti hin cafallaqinaa jechuu barbaadeeti. So ani dubbii murataanii fi namni birallee fuutanii hin jallisinaa. Dubbii gara arsiitti ganda gandatti Murataatu fayyee. hin jiraatu. Murataatu. Dibeenyu jechuu barbaadeeti. Murataani. Yaaboo abdii keenya mee duraan dursee warri keenya kan gaafa gaafa qaboo TikTok miti maal jettan sa meeshaa teenya ta dursan ka Abdii Ahmad. Baga jiraattan hundi keessanuu. Haa taatuuti ammoo waan isin ajaa'ibsiisu yeroon qabu silaarraan tana bakkaan sii fi caffee harka kanarratti qaceellotti haasa'uudhaan fedha. Hoggaan isin harka haasa'uun illee natti tola. Waan bareedaa ati jette keessa namaan yaadaan gartee osoo karaa deemnuu yoo karaan adda nu baase dhuunfaadhaan walitti bu'uu dhabuu fi wal jibbuu dhabuun humaa rakkoon qabu yaadaan namuutu adeemsaan hangam takka akka waltumaa turrees gaafa gartee ni beeytan jechuu barbaadeeti gaafa bakka teenya san irratti namuutu yaadaan gargar bahee haa ta'uti ammoo waa'ee Jawahar ani haasawa caffeeraamis yeroo hundaa kaniin jala bu'ee niin caqasa waan adda addaa irrattiin arka Facebook irrattis waan adda addaa irratti dhuunfaadhaan waanuma Jawahar jalqaba nambara duraa irratti eenyu akka gartee mootummaa kanaaf harka nama dhooysise Oromummaa tanaaf harka dhooysise eenyu akka ta'e bal'inaan lafa kaa'ee caffeeraamis. Arrammoo deebi'ee faallaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani na beeytan kaayyooti ya akeeka kiyyaas na beeytan. Hanga sadarkaa gartee murataan nama jijjiiramuu miti qarsaadha. Kana gartee akkuma Windows 7 gartee chaayinuma geessinee yoo wanti jijjiirre malee hanga sadarkaa warra naanjuu hangaan sadarkaa harkaan itti dhawamuu jechuudha bakka jijjiiramuu diduu irraa. Okay, murataa bakka sanatti argamu. Nu keessaa namni arrabfamuu fi namni faarfamu maa dhabame nutuma ijoollee ganda kanaatu bara dhufaa dabraa gamanaayis ka faarsunuyi gamasiis ka arrabsunuyi gamanallee ka arrabsunuyi gamuma hunda keessaa warra waa faarsuu fi waa arrabsu keessatti erga ramadamne amatoota dheeraadha. Akkuma sunu kanaa fi gandarraa dhufna kana keessaa an Jawahar naa gadii miti yookaanis naa olii miti caffee olii miti. Nuti bara hunda bara waa arrabsuutii fi bara waa faarsuu keessaa baanee naannoo teenya tana keessaa tokko ka arrabfamu yoo ka faarfamu dhabamelleen tokko ka arrabfamu maadamnee dhama dubbiin jirtu mee odoo akkatti irra deebitanii laaltanii nama biraatii wajjin hoggaa wal faarsineef wal arrabsinellee waliin fakkaannu asittis mee deebinee alaallu hogga garii beekan dhugaa daawwitiin namni tokko daawwitittiif laala. Hawaasni tokko immoo nama akka isatti uf laala. Takka ammoo asiin ituu Harargeetti uf laalti. Harargeen ammoo Shawatti uf laalti mee akkas daawwitii keessatti uf laalaatiti. Aniin kun caffeen keenya kun bara kutees way arrabsee bara kana way faarsee bara kute anis akkana atis akkana ilmaanummaan ganda kanaa kun maa waan faarsuu fi waan arrabsu dhabee. Nu keessaa hoo xiqqummallee taatu yoo ka faarfamu dhabame ka arrabfamu maa dhabame xiqqoo waan kanatti yaaddanii jirtanii dubbii Jawahar nan dhibnee beekadhaa dubbiin Abiyyi nan dhibnee beekadhaa dubbiin bakka nuti jirrudha. Ani akkamittiin Abiyyi hanqadhee Jawahar hanqadheedhaa naaf caffeen maaliifi
dhaloonni ilmaan Oromoo kabaka biraa anaa fi caffeedhaaf ilmaan abaluu jaanii nuun hin dhaaddanne goota keenya jaanii maa nu biran dhaabbanne wareegama maa nuun kennine amma baka hoggaa dubbannu gayyaanee dubbachuu fi dhugaa dubbannaa qofaa miti dhugalleen hoggaa garii namarraa fokkotti jala keenya dhugummaan namaa himan sunu hogga garii nama keessaa fokkotti akkam godhani dhugaa fokkottuullee namni ni dhiifata yeroodhaaf so amma dhugaan isin naan jettan ijoolleen naannoo teenyaa tuni gamanaa ka Jawaar faarsuu isini gamanaa ka Abiyyi faarsuu isini gamanaa ka Jawaar arrabsuu isini gamanaa ka Abiyyi faarsuu isini jechuudha kolkolo nu qaanfachiiftan ni qaanfanneewu Abdi, give us a chance, brother. We don't want to stay here forever. chance namni biratti argatuun beektooti Irratti deebi'uu jirta. Obseetti Irratti deebi'uu jirta. No, obsi Simba, obseetti obseetti. No, deemuu qabna gaas. Dalagaa qabna wayii si Lakki isiin illee qabdii Eh? Walis duratti Dr. No, Nureddin irratti deebi'uu jira gaa. Abdiin irratti deebi'uu jira. okay fudhadhu eenyu leenja Obsi, fudhu. fudhadhu jirta obse jirti Dr. Nureddin fudhu. Aye, baga jiraatan discussion bareedaadha, which is needed. Abdi ani gaafin si gaafadhu yeroo ammaa kana keessatti ani akka uummataa gaafachuun barbaada akka individual osoo hin ta'in hawaasni keenya yeroo ammaa kana burjaajee jiru kanatti what advice do you have because people having a side on this side on the other side advice akkam qabdaa fi maayii irratti immoo kaayyoon ja'amtu tun especially uummata bahaa Oromiyaa Oromoo ganda keenyaa kun kaayyoo kana akka Qur'aanatti maaliif ilaalan it can be changed anytime waa lamaan kanarratti amma sadaffaa immoo wal danda'anii wal qeequu umma hawaasa keenya akkamitti enlight godhuu dandeenya kaba Ameerikaa jirus kabiyya jirus yoo ati jaalatte ongorsine ilaa haddii malee red line san dabra how we gonna enlight our people sanirratti focus yoo gone bareda galatoomii abdu okay Dr. Sule dan si amma sagalenin recognize godeo I'm sorry ijoolleen Hold on, Abdi chukka baddu Simba tuuf. Dura dursoo galatoomii caffee waan oolanii fi laali rakkoo takkaan dubbadheetiin gama kee dhufu. Dura dursoo uummanni Oromoodhaa rakkoo nuti qabnu nama deeggarra malee siyaasaa namaa deeggaruutu hin jiru. Dhageettanii irraan deebi'ee jira. Oromoon nama deeggara malee siyaasaa namaatii miti ka deeggaraa jiru. Nama ol ba'e tokko jaalala isaa qabnuuf waan inni deemu sanillee qabannee ittiin leellisnee nama jala fiigna malee waan inni fide san xiinxallee laallee na baasti moo nan baastu naaf taati moo naaf hin taatu laallee tiidii miti kan nama deeggaru kana jeetiin bira kuta kalamada wanni an jehu I'm a neutral person. I don't support Dr. Abiy. I don't support Jawar or I don't support Maro. I'm a neutral person. Namni na beka Dr. Nureddin na beka. Hatau waan gaafii na ta'e tokkotu jira. Warri Abiyyiin deeggaru akka Abiyyi waan Rabbiin samirraa nu ergee itti amanaa jala deemaa jee tokkotti furatee jala deemaa jira taakka. Warri Jawaar jala deemus Jawar arrantana nabiyyi asojee haya jani furatan. Why? Because they don't support his ideology, they support him. They follow him. Kuni dogongora guddaa jiru tokko jeetiin amanaa kana nama tokkotti. Gama keetitti dhufa caffee. Nama tokko gaafa qeeqan siyaasaa isaa gaafa jibban yookaan siyaasaa isaa san gaafa hin jaalatin waan inni deemu san gaafa hin jaalatin isa qeeqanii siyasa isaatis qeeqanii hammatti argitee qiyaasa qabde everything has a limit but when it comes to you one thing that I saw on you are going too far video lesirratti dalagee jira sababa keetillee ani ijoolleedhaan wallabee jira eelgadda zigalee I'm a neutral person sinjeeyan haa ta'u when it comes to Jawar I don't even know him to be honest dhugaa sinjeeyaati but Hogan Silalu, you don't hate his ideology. It looks like you hate something about him. Sigale, you in Jiramiti, never jala demte, Jawar malje, Kotokor, Natifakato, Gun, Halakilalu. I used to support you and I used to follow you.
dhugaan sin jaati. Jawaar irratti hoggaati qeeqa kennitu sirraa hin gammadu ture. Waa'ee akkas ta'uu qabna jee waan amanu. But the few days, like the past few days, it looks like you follow him to attack him or nama kana range gurraacha arkitee black godhuudhaaf. Like what? Painting Would you black. explain? Akkasi jala deemtanatti fakkaata. Fix that. No, yaaduma si kennuudhaaf. No. Yaaduma si kennuudhaaf. No, addatti keessaa oguu kan jettu nama parsanaataa guru fakkaataa guu jettu. No, personally miti. Personally miti. Dhageeffadhu irraan si deebi'a. Waan ati natti fakkaatu tokko. Maybe dogongoruu malaanii nama. Garuu waan sirraa argu tokkootu jira. Maal inni gurbaa kana cilee gurraattii dibee akka Oromoon ajeeffattu godhaa waan jedhu tokkootu sirraa natti mul'ata. Maybe dogongoruu mala ammallee sin jaan. I'm a human being. Am I gonna do, wrong way? Sigalee haa ta'u waan kanarraa deebi'ii siyaasa irratti xiyyeeffadhu siin jee akka nama tokkotti gorsumaa fi ol bahee galatoomii aganumaan jaa. Thank you.